Abdii jireenyaa kan hin qabne lafee goggogee gargar bahee lubbuu jiraatu guutti. Miidhaginni koo haraasiini yommuu taana hin dagatamu innatti anaaf taati. Eenyutu wabiinaaf darbaa ture akka keetti ofitti murteesse badiisa bara bara. Handhuurri fayyina kuusii sitti marmeera sin gaddiisu jaalala kee argeera. Achi ilaaltee biraan darbitu dadhabaa abdii kuttee harka qabdii tolisaa kaaftaa kan namni jibbee gatee. Akka namaatti jechaan kuultee abdii sobaan kennitu. Iddoo jettettis ni argamta waadaa galteen cabsitu. Jaalala jechuun akkasii gochaatiin kan mul'ifamu. Ardii fi samii gubbaatti maqaan kee haa eebbifamu. Jaalala jechuun akkasii gochaatiin kan mul'ifamu. Abdii jireenyaa kan hin qabne lafee goggogee gargar bahee lubbuu jiraatu gootee. Miidhaginni koo haraasiini yommuu taana hin dagatamu innatti anaaf taate. Eenyutu wabiinaaf darbaa ture akka keetti ofitti murteesse badiisa bara bara. Handhuurri fayyina kuusii sitti marmeera sin gaddiisu jaalala kee argeera. Achi ilaaltee biraan darbitu dadhabaa abdii kuttee harka qabdii tolisaa kaaftaa kan namni jibbee gatee. Akka namaatti jechaan kuultee abdii sobaan kennitu. Iddoo jettettis ni argamta waadaa galteen cabsitu. Jaalala jechuun akkasii gocha.